DV lootarii kan bara 2026 akkamitti ilaalchuu dandeenya kan jiru viidiyoo isin hojjedheen jira. Jalqaba irratti gara Google deemna. Sana booda bakka search irratti deemneetu barreeffama asirratti argattan kana barreessitu. Amma kan riizaaltii keenya baruu gatii ta'ee fi xiqqoo scroll gooneetu intrant status check website jettu kana agartu jedhee yaada. Ishee intrant status check website kan tuqna. Yeroo amma kanatti nuti visa gara kanaan of fidaa jechuudha. So jalqaba irratti asuma argattan kana confirmation number keenya yookaan immoo gaafa DV gunne confirmation number keenya barreessina asirratti. Confirmation number barreessina jalqaba irratti jechuudha. Lammaffaa irratti immoo last name yookaan maqaa isaa dhuma yeroo DV gunne maqaa isaa dhuma ittiin gunne barreessina jechuudha. Sadaffaa irratti immoo bara dhaloota keenyaa jiran gaafa DV gunne bara dhaloota isaatiin DV gunne jechuudha. Bara dhaloota keenya gaafa DV gunne itti fayyadamne sana gunna jechuudha. Afuraffaa irratti immoo ishee nu ergite sana fuunee yookaan immoo isheen sadii lakkoofsa 3 qaadi sana ishee manni ergu sana jechuudha. Yeroo nuyi keenya nambara arginu ergu isuma fuunee galchina jechuudha. So erga kas gunne booda submit sheetan ta'una yeroo masana nu fidaa jechuudha riizaaltii keenya. So kanatti ilaalchuu dandeessu jechuun kanatti ilaalchuu dandeessu. Namoonni maatii YouTube kanaaf haaraa ta'an immoo subscribe gochuun dagatina. Information akkasitti tiippiiwwan garaa garaa akka YouTube kan hordofaa galatoomaa.